Zeenarra godhii siin jedhee ibsa bahe jedhanii ibsa dhaggeeffannaa shaangulliitti ilaalan olii ni taase. Zeenarra naa godhe. Dhiisi kanumarratti. Uummanni keenya ammallee wanti isin gochuu qabdan kun hundumti isaa misooma amma jiru kana gufachiisuudhaaf jedhamee kan labbeen arge. Kaardii birrii 5 bilbila isaatiitti guuttatee qoodiinsa uummata keenya gidduutti uumuudhaaf alba'aa oolaa. Uummanni keenya immoo burjaajii kanarraa of qusachuu qaba. Waa'ee kitaaba dhugaa keenyaa yeroo dhuguma kitaabichi kitaaba seenaa Oromooti. Garuu immoo dogoggora barreessaatii fi dogoggora gulaaltotaatiin yeroon kun hundi qisaasa'ee maallaqni kun hundi qisaasa'ee jechoota arrabsoo garaa garaa gandummaan taane namoota gidduutti uume uummanni kun jaalalaan akka wajjin hin jiraatuuf kitaabni kun nama kamirraayyuu guurramee mana maxxansaatitti deebi'ee gulaalamee bifa haaraa ta'een gadi ba'ee hawaasa kana bira ga'uu qaban jedha. Kanarraa kanaaf barreessaadhaaf wanti hin dhaamu. Barreessaanis kana booda seenaa gaafa barreessitu seenaa riisarchii gadi fagoo barbaada. Riisarchii gadi fagoo sana sirnaan irratti qoradhuuti gaafa seenaa barreessitu seenaa akkasitti Mangistiidha kana jechaa jiru. Zeenaan dhaggeeffachaa jiru afaan kee walitti qabadhu nama nagan. Waa'ee kitaaba kanaati wal qabatee qeeqa garaa garaa qeeqxanii jirtu. Qeeqni isin qeeqtan namoonni qeeqa sirrii qeeqtanii jirtanii qeeqa keessaniif galatoomaa isiniin jecha garuu immoo isinis akka kitaabni maxxanee too ba'ee gabaarra oolma labbaa keessanii ta'edhaan albaatii. Albaatiiwwan haadhaadhaa isinis albaatii. Inni biraa immoo namni abbumti argite fuula feesbuukii kanarratti kaardii birrii 5 itti guuttattee nama qeeqettee arrabsoo jechoota namaan jedhamuu hin qabne. Fiddee asirratti alba'aa ooltu. Albaatii kee hin qabattu taanaan rakkoo sirra kamiifiyyuu itti gaafatamummaa kan fudhattu suma mataa keettaa albaatii. Albaatii haadhaa kashlabbeedhaatu malabbaa keetiin beeyta waa'ee seenaa Oromoo. Malabbaa keetiin nama qeeqxa. Albaatii. Kaardii birrii 5 itti guuttannaan callisteetuma asirraa alba'aa oolta. Hin hojjettu. Waan albaatan kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhattu suma mataa keessan. Keessumaa warri feesbuuk irratti waan argitan maxxansaa ooltan. Arrabsoo garaa garaa barreessaa kanatti darbachaa ooltan. Jechoota hamilee nama buusan garaa garaa dubbachaa ooltan kun gatii namaatii keessaniin argattu harka keessanitti. Albaatiiwwan haadha. Kashlabbee miti ani isin hin beeku. Hundi keessanuu mana beetiingitiin mana puuliin ooltanii. Albaatii. Albaatiiwwan haadha. Kanuma dhaamsi kiyyi. Namni sakkartu macarrashaan ishii. Ijoollee meeshaan kun asitti tortoree baduu isaati ijoolleen tun waa dhufte. Intaaloo. Maaliif hin dhufne irra maaliif fuudheen ijoolleen tun hin dhufneef fuunan jenne? Maalan beekan hin dhufne? Lammata meeshaa kanaaf achi dhooya sitti agatu mucaan kun hin agatu. Gaddeemaan kun gaddeemaadha. Haatee galteeti? Eeyyeen. Ganama maaliif irraa haftanii? Ganama maaliif harma irraa haftanii? Maal intala too jaaladhee tana fi achitti kunoo jaarsa nu filatanii maa haate sitti himne kunoo mucaa mana gubeessan qoradhaadhanii achumaanii poolisiitti yoo kennine ijoolleen poolisii kun itti mucaa kana isinumti jaarsoliin biyyaa qoradhaadhaa malumaan dubbii afaanii fuudhaa jedhee biyyi jaarsa keessaa nu filateetuma nutti kennanii. Cumaan kaa mucaa wajjin maal mucaan intala toon ulfaata ta'uu itti mucaan abshaalatti fixaa kana ila lafa citte gooda. Homaa dubbii afaanii fuudhuu dadhaba. Amma kaa qoranneeti kaa carrashaa nuttimii yookaan seeratti dabarsinee si kenninaa jennaan sodaateette amane. Eegasii kaa amane maal godharree akkamitti gubdee maaliif gubdeennaan edaan galgala machaa'eeti kan mana gandaatti abidda qabu mucaan ofiif of hin beeku galgala. Mana gubuu numatu gubee seexanatu naassaasa'ee jennaan achumaan erga amantee bakka achukaa abbicha manni jalaa gubatee walitti si kennaannaan ani nagan lakkisaa kaa erga namanee numatu gubee amma seexanan naassaasa'ee tan gubee seexanicha si assaasa'ee fidii koottutii si gallakkifnanneen. Seexana maal qabee fidaree akkittooma mucaan hidhaatti shamuu isaati tortorraadha. Oolu galikkiitti hin dhugumee maal gochuu akka of wallaalee mana gandaa gubutti araqee ofitti naqa. Gaddeemaa mucaati. Of nyaate amma mee maal godhu idmee kanaan mana hidhaa seenee intala ta'u
ijoollee ofiin guddifatu murteessa akka araamii akkana namni sakkartu macarrashaan ishii.